Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoota raadii tuubii nagaa keessanii hadhaa viidiyoo bareeda qabadheesanii dhufeera. Warri chaanaalii kanaa fi haarawaa taatanii subscribe godhaa, maatii kootaadhaa galatooma. Amma alangallee yookaan baaroo shunkurtii kukkutadhaa atikiltiidhaanii daaboo bishaanii hojjedha. Baay'ee bareeda isaa baay'ee mi'aawaa ni jaalattanii hammadhuma viidiyoo nafaana turaadhaa galatooma. Amma qaaraa kutadhaa qaaraa namaan gumni sanii ammallee qaaraa kalorii isaa kan faranjii kan namaan gumni sanii kunis Amma shunkurta gootti kukkutadhaa dediqqeessee shunkurtiillee amma killee lamaanan qaba. Soogidda ashaboo jechuudha. Aannan burcuqqoo gimmaashaa jechuudha. Killee lama. Zayita xiqqoo kaapbii gimmaasha maankaa shoorbaa tokko jechuudha. Kanallee tokko lamaffaa maankaa gimmaasha jechuudha. Irshoo maankaa gimmaasha. Harcee immoo gimmaasha onnoo jechuudha. Leetirii gimmaasha jechuudha. Tokko lamaffaa jechuudha. Paawudariidha. Beekan paawudariidha. Vanilla amma itti galfadhaa jechuudha atikilticha. Miicika akkanatti tolchee amma boqqolloo ataraa fi kaarotii jechuudha.
amma laastikiitti godhadhee xiqqoo siinan tursiisaa akka waan bukaa'uu akka ta'uufi amma xiqqoo siin bukaa'eera. Amma meeshaa qopheeffadhee meeshaatti godhadha. Baay'ee salphaa isaati, baay'ee gaariidha, ijoolleefis baay'ee bareedaadha, baay'ee mi'aawaa. Hojjedhaa yaalaadhaan ni jaalattanii. Amma bishaan qopheeffadheera. Distii keessa hojjedha, bishaaniin hojjedha. Ovenii keessatti illee hojjechuu ni dandeettanii, rakkina hin qabu. Ammas keessatti daqiiqaa 40 fi suuta akka bilchaatuun godhaa jechuudha. Amma baay'ee bareeda ta'ee naa bilchaateera akkuma argitan kana. Baay'ee bareeda ta'ee baheera. Amma muranna. Baay'ee bareeda, ni mi'aawa. Akka jaalattan abdiin qaba. Yoo jaalattanii laayikii godhaa, sheerii godhaadha. Nagaan naa tura. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti baay'ee bareedaadha. Hojjedhaa yaalaa. Akka jaalattan abdiin qaba. Nagaan naa tura.